Jawwee keenya footoo ijoollee ta poosti gootu nurraa dhiisi hootu informeeshina gurguddaa obsaa Ahmad Bosara Baalee Mahammad Afrikaa irraa fudhadhu dhiisi wanni tun maqaa keetillee miti waan sillee fakkaatu miti footoo karman namni sitti ergeef poosti gootee an amma footoo tana ebaluu kana qabneeti informeeshina isaa naa kannaa isaa juun harkanii rifanne waan akkasirraa eegu sin jedhee silaa namni informeeshina qabatee nama gadhiisa jennaan wanni akkasii sirraan fakkaatu jawwee keenya informeeshina gurguddaa hayoo agarte nama suukanneessu hedduu jira kasiifillee ragaa ta'u ummata keetiif dalagi nin beeka akka waan kana dalaydanii bakkaan geessanii itti deemaa isin duuba jira waan kana tartiibaan itti nu deemaa jechuu barbaadeeti akka dubbiin wanni nu jalaan taate galatooma. Fayyaata ulfadha sagantaa wanni goona waan inni yeroo hundaa ogaa waan takee dubbannee booda xumura si argannee deemnaa sun gubbaadha nama waa ta'u liseen hundaa'u amma waan goonu galgala yoo xiqqaate sa'aatii takka Itoophiyaa moo sa'a jaha sa'a takka Itoophiyaa dura yoo xiqqaate sa'aatii afur moo sa'aatii shanii masalaa bira jira hanga ammaatti waan waliin turre beeynaa waan waliin haasofne beeynaa jarri silaa waan kana keessa beeku waan nutti himanni qabanii Afrikaa obsa Muhammad Adamii fi eenyu hamar namni jaamtu obsa wal dubbisnee osoo irraa gabbuune waasaappi waan qabduuf tani guruppii waliin nu godhi misingara si gootee waasaappiidha informeeshinii gara kanaa jalarra hanga gubbaatti suuraa bakka dhalootaa bakka jireenyaatii fi waan isaan dalganii wajjin liistii ni baafannaa waan joori rakkoon qabu haa godhu gama isaatii waan danda'aniin isa sokkee hidhee garraa kanallee immoo joori dhufee nurraa fuudhuu baatus nuti joori inni keenya rakkoon kun waan godhuu dandeenyu waan godhuttis jirru waan ta'eef waan rakkoo qabu miti sigalee kanaaf amma warroota amma maqaa dhageenya kanaati warra waan kanarraa hafe qabsoon guddaan buqqaasuu uummata kana haamba dubbatu duruu kana waan ta'eef achittiin gaddeebinee hojjennaa obsaa fi jira silaasii jiru kana wajjin guruppiin goona suuraa isaanii listii takka takkaan baasnee ni argannaa jawariifis qophii goona rakkoon qabu jawariif namni waa jiru tokko waan maal kun sodaa qaba wayindoo maaloti kaajaan suuraa nama meeqaa jiru ergen jiru waanin ergesan garuu waanin asirra baasee paabii godhee uummata amansiisu qofaan amma keenyaaf mucaa maafii guddaa maataa dhagalu haa Saudii san nam takka quban qabu nam takka ittiin buune. Nasreddin Islaamaatiif daandii soqataa teenya Nasreen harka kee jira sababa bakkaan geenyaan. Rakkoon qabu joornuma nuti mataan keenya jawariis numa jawariif waan argina ka ergu nuyi ergaa namzaa immoo waan adda baafatte waan gabaasa isaa ragaa isaa argatte gabaase ka jedhu akkuma jirutti jechuu fedheeti. Kanaaf waa'ee jara kanaa asii booda yaaddainaa hin sodaatinaa jara wajjin wal dubbisnaa waan sheer ta'uu qaba gama isaatiin sheer walii goonaa fiidoo isaan nama miidhan fiidoo isaan nama azzaban takka takkatti baasneeti ergina. kana man tumurra warri mana keessi jiru yaada dabalataa qabatan nu kaasa amma qabsoon keenya paartii lammaffaan obsaa fa'aa wajjin guruppii wal goonee waan kana walii kannudha waan ta'eef galatoma obsaa waan dabaltuu qabatu subii salaateetiin rafuudhaaf deema anis waaniin dubbadhuun qaba asirratti laalakkaan jeeti ummanni keenya silsilaa kana beekuu hin dandeenye silsilaa deemuudha jirtu kana irra hedduu isiidhaa beekuu hin dandeenye Ahmad Adam lakkoofsa siifiin kaayaa waan barbaachisu guutuu isirraa fudhate. Ani waan takkaan fedhamma fuula nama 7,000 kana duratti wanni niin fedhu maali? Wanni niin jechuu barbaadu hiinee qorannaadhaa miti. Qoranneetii hiina malee takkanaa jaha. Abaluun waan akkanaa balleessee hoggaa jaan kufanii gangalachuun mataa dabalachuudha namni keenya dhufeeti maxxana nyaata. Warra gandasaa fidateeti hoonnaa kakadhuu jeeni namni sun dhufee abaluun kun hoggaa lafa deemullee akkana suuta dachii tanarrallee deema moomina hanqaata tuqeesni salaachisa hanga gaara suudii jiraates ni salaachisa inni takkaa masgiidaa gadi hin bahu sudee siifaadha gargaaruu ture akkana siin jaa anni Rabbi xiyaa qad isa humna qabu rahmaaniin kennaani sarraa waan dhabu akkanaaf taasisuu ergaa bu'aa qabu kan faayidaan isaa muslima dhaqqabu isarraa waan dhabu isaatu sattaarii inni lammeeysaadha waan dalagamu jiruutu dalagamuudha jira dubbiin tuni silsilaan isiidha ammarraa maqaa tuttuune malee wiliidha manguddoo laagaa sanaadha mee asirratti waan takkaan isin hima
Hamzaa Sheekhaa gurra banadhaa dhaggeeffadhaa viidiyoo tana waraabadhaa amma bakka tana waraabadhaa isin imma dhalaata gudeedamtuufi dabbal dhaggeeffadhu isin amma dhalaata gudeedamtuufi tana isin himneemi dhalaan Oromoodhaa irra warramma obboleettii dhabee as jala jira dhalaan Oromoodhaa irra hedduun sanaa keessa gurguramaa jirti riyaa keessa gurguramaa jirti mukalla gurguramaa jirti ibi gurguramaadhaa jirti akkami gurguramti dhalaan tun dooraa lakum sadii fudhataniiti meeshaa hin dadhabne meeshaa ajaa'ibaa isinii finnee jaaniini dhalaan fooqirraa if darbitee dhumaadhaa jirti amata afurii gurguraniiti telefoona harkan kaayan hoggaa amata afur dalayde booda janiin dhalaa tanaan ammoo maal janiiniiti dalagaa ergan akki jaaniini ati booda xiqqisho hogguu dalayde baatii afur hogguu dalayde telefoona siibinnaa janiin warra arabaa sanii wajjin suudiidhatti amata afuriif mallatteeysan sanaadhatti amata afuriif wajji mallatteeysan wilii warra isiidhaan dubbisanii waan isiin dalaydu waan amata tokkoo fuula dura fudhatan dooraa lakumsa deem malee amata dura fudhatan dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaatiin isin hima achi boodarraa dooraan lakumni sadeensan waan dhalaa tanatti gurguran achi boodarraa waan isiin dalaydu waan baatii jahaa yookaan waan amataa fuudhanii amata afurii fi hoggaa san fixan baatii isaan dhaqee maallaqa sanguuraa isiin quban qabdu booda intalti xiqqoon hoggaachirraa gabbaate qumaamaallee darbuu yookaan garbeeja darbuutti hin dhiisanii intalti sun tamaraattee tuchii gabbaa yookaan osoo baddee deemtuuti yookaan fooqirraa if darbiti galmeen tanaa wiliidha banamti wiliidha dallaalli isii nama kana gurguru banama wiliidha manguddoon cubbuudhaa tariyaa keessatti iccitiidhaan mana kireessitee taa'u jirtu banamti sanaa keessatti iccitiidhaan mana kireessitee teessee dhalaa tana chirchaaroo gurgurtu hundi banamti kanaafuu ummanni keenya tasgabbaawee nuti eenyuun maallaqa akkasii namarraa guurrataa sheeka kamtuu areedatti gadhiisee gubbaan muxawwaa rabbii keessi kuduraa rabbiitii beeyne jechuudha nuti hanqa ganda dhaloota isaaniitti seenyuu sarraa baasan sossoosaa kanaafuu hin jarjarinaadha ammallee wanniniin isinit dhaamu yoo hanqa dandeessanitti gandummaarraa fagaadhaadha animmoo rabbii kiyyaa keessa kiyyanaa harkaa duratti illee warra wajjin dalagaadhaa turre warra ragaa naa bahuutu jira nama amma bosona baaleeni bu'emooni jirasa maallaqa 35,000 suudii waliin deebisiifnee abbaatti dhabnee ansanaa rajjiisee ka'ee biraa deeme maallaqa sana osoo sumuunii takka irraa fudhate yoo xiqqaate miliyoonaa fi maali maallaqa Itoophiyaadhaa waan kana taatee jechaaf hanga gartee dubbiin tun karin baatuu addaaniis hin baanu ati immoo amma xaagam qunnam ammumaan tana kallattiidhaan dabbaal Hamzaa Sheekhaa Damiin Turaa Shurrubbee amma xaagam wanni tokko maaliif guuftansaa sultaan sultaana namni kun nama hayyuu tokko keessatti waa arkee nama dhugaadhaati haala saniin itti deema ammaas nuti waan dalagaadhaa turre tana garee san keessarra Daarektera Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin wajjin hojjechaadhaa ture arraan dubbii tana hime dajanee guutamaadhaa mana san keessan wajjin hojjechaadhaa ture waan kana hunda beekaa namoonni sagalee xiyya gaafaa yaman keessaa dhawwaaqaadhaa tureetis Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irra dhaqaa laalaadhaa wanniin isinit dhaamadhu gandummaa qofarraa fagaadhaadhaa hawaan na dhufe waaniin itti amane waaniin hoggaa nama kanarratti ichi baase ragaa irra dhabee booda babatti sun dubbadhu ragaa viidiyoo ragaa mee viidiyoo reefu si erga san dhageeffadhu dabbal abaluutu kana na godhe kana na godhe abaluutu kasi paralaayis na godhe abaluutu kana na godhe nama ganda dhalootaati wajjin maqaa himattee jechuudha hogguu san buutii lafa buute dhakaa lafa buute mallee abbaarra jira jechuu barbaadeetii galatooma. Okay, amma ni gabaabsina anis sa'aatii shanii fi as gubbaa jira. Yaa'u sa'aatii shan gaafursi takka taa'uun isin ulfaataa waan hin godhu suntuun qaba waan ta'eef galatooma amma waa hunda afaan itti argannee jirra karaa itti baafannee jirra karaan keenya tokkicha jiru. Karaan deemtu hin jiru. Okay, Shurrubbee. Karaan deemtu hin jiru. Anaatu waan fardii takka kaasuu deema. Ayyeetti fufu. Ibsaa fi Mahammad Adem odoo asirraan bu'in. Waa nyaadhuuree Shurrubbee akkas taanaan hin beekne. Ilmi namaa tokko wanni godhuu qabnu sagaleen hoo jira. Ni jira. Haala hooma gabaabduudha. Isinumatu yaada irratti kenna. Hooma gabaabduudha isinuma yaada irratti kennata.
waan meediyaa irratti deemuu jiru agartanii hunduu gurraa qabdanii waa murteeffannee jirra gaafii obsaadhaan gaafadha gaafii san irratti nama hedduu carraaqaa ture waa hunda beeka wanni nama keenya waliin nu hidhu sun lama ta'uuf yoo ta'e malee hin jiru ilmi namaa ammoo maleekaami yaada obsaa keessatti achi deebi'ellee akka hin dhaga'u yaada tokko jira warra gaaraa obsa yaada irra kennatu waa murteeffannee jira warra gaaraa waan jiru tokko taargeet ta'ee jira warra gaaraa keessas shurrubbeefaatu taargeet ta'ee kaleefaa gurguruu jirra nama faa qabnee hawaalaa irraa buusuu jirra waan akkasiiti warri gaaraa kun shiftaa gaaraa jaamee jira kalee waan mana badoo ture ni jirta waan jaambarratti amuudirratti jallatti dalagamaa ture ni beekta nuti amma hifanne xiqqoo raasni feena lafa kana gadhiifnee bahuu deemna waa akkam jettanis warri asirra jirtan kun silaa waan darbe namni hin beekne waan dhufu hin beeku alagaan amma funyaanii hidhatee taa'u shurrubbee waan takkan si dhiifamallee naa godhe jecha kana obsa keessa beeka xiqqoo inni naa deebisu hamzaa keenya boodarra dhufa noo deebisaa miti wawwama takka gabaabduudha silaa jecha kana jechuu baadhee ragaa dhiisee deem la dhiisi warri keessa beeku haa jiru akkam irraa laalta obsa asii maasaan qabnu hidhata dalagaa faayidaa nama keenyarraa hin qabnu alagarraa qabna amma sunuu dhaabbatte taargeet bakka irraa taate takka gadhiiftee yoo baate way komatamta bareedaadha mana damiin turaa irrattis dubbadde mana gadaa araaraa bakka damiin turaan faan jiran irrattis waan kana dubbaddeetiin ture wan Afrikaan as jira asa silaa ol deebiftanii bareedaadha waan takkaan isinitti himuu barbaada Afrikaa yoo jiraatte takka barreessi waan takkaan isinitti himuu barbaada rakkoon warri gaaraa gartee gadirraa qabee agasiinuma jira namni bakka adda addaa jira gatii guddaa kafaleeti namni bakka tana qabatu kaleessa Oromoo waraantilleen hin dabartu shamara gudeedamaa kafaleeti namni shamara keenya gudeedamaa ture ni beektan gatii maallaqa nama gaafatanii haga agartee wal kuffiseeti namni akka taphatti hin dhufne wallaahi dalagaa sin qabnu faayidaa irraa qabnu sin jiru jara saniif dhiifnee baanu ni beektani waan darbe ni beektani alagaa waan shamara keenya irratti dalagaa ture ni beektani tawakkalataa keenya waan godhamaa ture ni beektani haga rukkaaban bahutti ni beektani lafa kattii mujaahidaatiif haga jallaa jirtu tan ammoo waan irratti raawwatamaa ture ni beektani nuti waan kana agartee hifanne maqaan xurii malee hin jiru waan gooneef itti gaafatamna isa dhufuuf sullama ta'uu fi waan baafnu kiisha keenyaa baafna raashina kiisha keenyaa buufna tajaajila ganne kara deematti baafna madoo wallaanuu ka markazni dhaye wallaanuun sun yakka ta'e xiqqoo qabnurra gargaarsa kennuun yakka ta'e lafa kana duwweessinee baanu silaa agartee mukni tokko gaa utubaan jige manni numa diigama